Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa ashama harka fuuni bakkuma jirtan maratti alaaf biyya keessa nageenyi keessa nagaa qabu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanaaf qabadhee dhufe waa'ee ilkaan keenyaa jechuudha. Ilkaan saamunaan ni rigatama. Saamunaa kana wajjin immoo loomii walitti daballee dibanna. Ilkaan keenya yeroo hedduu saamunaan ni riganna. Hin jijjiiramu jechuudha. Booruma ta'a jechuudha. Innusuudha boora ta'a jechuudha. Malki adiin ta'a. Loomiin qaama keenyallee ilkaan keenyallee akkasumas gahee guddaa qaba, faayidaa guddaallee qaba jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya gama viidiyootti osoo hin tarreen dura warroonni hanga ammaa YouTube channel kiyyaaf maatii naa taatanii jajjabeessaa turtan galatooma galaana keessan dachaa haa ta'u ammallee na jajjabeessaa. Alaaf biyya keessatti xiqqaa guddaa keessan nageenyi keessa naa qaqqabu isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyya. Ammallee warroonni haaroo taatan gara YouTube channel kiyyaatti dabalamuun maatii naaf ta'a miseensa YouTube channel kiyyaa ta'a isiniin jedha. Like share gochuun dagatinaa na jajjabeessaa. Na jajjabeessuun keessan immoo haamilee isinii anaaf haamilee ta'a jechuudha. Gama YouTube channel kiyyaatti dabalama maatii naa ta'a isin affeeree jira jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya irra qabadhee dhufe saamunaa ilkaaniiti jechuudha. Akkuma asirraa argitan kana saamunaa ilkaanii hanga yeroo tokko itti rigannu itti godhannaa jechuudha. Isin mul'ata isin yaada waan yeroo tokko itti rigannu saamunaa ilkaanii isa kana jechuudha. Lamaffaa loomiidha. Loomii gimmaasha. Egaa loomii gimmaashatti cuunfanneen booda saamunaa ilkaanii kana walitti daballe haala kana waliin geenne ilkaan keenya rigannaa jechuudha. Loomii walitti yoo daballe saamunaa ilkaan isaa akkana jira jechuudha. Ilkaan keenya rigannaa jechuudha. Haala kanaan boora sanirraa ni addaata, dhiqoo ni addaata jechuudha. Dura booratu sanirraa yeroo hedduu ilkaan ima rigannaa saamunaa inni boorina kana malkii booratu sanirra jijjiiraman qabu. Kanaaf akka jijjiiramu loomii gimmaashitti daballee yeroo maraa yeroo ilkaan keenya rigannu argachuu qabna jechuudha. Haala kanaan rigannaa jechuudha. Namni isinitti agarsiisumaaf harka rigadhe malee ilkaaniin rigatama. Garuu fuulatti illee yoo dibanne rakkoo hin qabu jechuudha.
maashaallah haala kanaan ni jijjiirama jechuudha. Akkasitti ilkaan keenya rigannee fuula keenyallee yoo dibanne faayidaadha fuula keenyaaf, gurraachina nurraa badaa jechuudha. Haala kanaan dibannaa jechuudha. Waan akkanaa kana balleessaa jechuudha. Waan akkanaa kana waan akkana kanaaf dibachuu nu barbaachisaa jechuudha. Amma kanaan zayitii ibiddaa yeroo saambusaa xabbasu na gube, zayitii yoo nama faca'u yoo bishaan nama gubu akkana nama ta'a jechuu argitan. Asirraa argitan kana waan akkana kanaaf uumama wanti mana keessatti argamu dibatuu barbaachisaa. Baada dibannee geessine immoo awwala saamunaa foolii hin qabne fuula keenya dhiqannee goggolfannee waan kana dibanna. Eegasii booda immoo bishaan qulqulluun ofirraa dhiqannaa daqiiqaa 30 eega nurraa tureen booda jechuudha. Eegasii immoo eega ofirraa dhiqannee bishaan qulqulluun geessine faalziinii dibanna. Sana achi maashaallah akka ajaa'ibaatitti tola jechuudha. Wantoonni uumama mana keessatti argamu viidiyoo kiyya jala hedduu dalageetiin jira. Irraa fayyadamaa jala seenaa laalatti wanta uumama mana keessatti argamu yoo isinitti tole viidiyoo laayik sheer godhaa, dibadhaa itti fayyadamaa. Meekaappii kacaaluu, farmaazirraa kireemii adda addaa kacaalu uumamaan waan keemikaala hin qabne mana keessatti argamu isa kana caalaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra qabadhe dhufe kana fakkaataa. Hanga viidiyoo biraatti wal deebiin nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyya baay baay. Hanga viidiyoo biraatti wal dachaanutti nagaan naa tura.